Humnoonni badii miidhaa hawaasarraan gahaa jiran hundeerraa dhabamsiisuuf walitti dhufeenya godinaalee fi aanaalee ollaa cimsuun hawaasni godinaalee ollaa diina irratti ejjennoo akka qabaatuu fi nageenya amansiisaa ta'e fiduuf yaadamee mari'atameera. Kanuma bu'uureffachuun qaamolee nageenyaa gaggeessitoonni godina Wallaggaa Bahaa, Shawaa Lixaa fi Horroo Guduruurraa dhufan akkaataa qindoominaan waliin hojjetanii fi hojii nageenya waaraa buusuun danda'amu irratti mari'ataniiru. Barreeffama ka'umsaa marii dhihaateen humnoonni hidhatanii socho'an godina aanaa fi gandoota ollaa keessa ripuun iddoo tokko gara iddoo tokkootti socho'an dhabamsiisuuf hanqinni qindoominaa jiraachuu odeeffannoo dabarsanii kennuu fi hojii opereeshinii gaggeeffamu keessatti akkaataa barbaadameen hawaasa hirmaachisuu dhabuun hanqinaalee mul'atanidha jedhameera. Hirmaattonni waltajjichaas hanqina qindoominaa godinaalee fi aanaalee waldaangeessanii furuuf humna hooggansaa caasaa mootummaa sadarkaan jiru akkasumas caasaa nageenyaa gurmeessuun opereeshinii qindaa'een hojiitti galamuudha akka qabu himaniiru. Hojiin qindoominaan hojjetamu riilii haalli ammaa hooggansa biratti milishaa biratti qaamolee nageenyaa biratti bal'inaan qindoominni jiru gaariidha. Bu'aa guddaas buusuu hin danda'a jedhee yaada. Opereeshiniin nuti gaggeessaa turre itti fufiinsa hin qabu. Achi keessa turre oollee bulleen hojjennu jechuudha. Tokko yoo opereeshinii seene tokko hulaa cufaa kallattii sanaatiin opereeshinii gaggeessaa turre waan ta'eef jechuudha. Gaggeessuu qofa miti bu'aa guddaas ittiin buusaa turre waan ta'eef jechuudha. Haala itti fufiinsa qabuun yoo deemne diina kana balleessuu gidduu keenyaa barbadeessuu dandeenya malee tokko bahee tokko yeroo deebi'u diinaaf umurii dheeressuu ta'a jechuudha. Waltajjii maree waloo kana irratti kan hirmaatan bulchaan bulchiisa godina Wallaggaa Bahaa obbo Waggaarii Nagaraa hojii qindoominaa wayita jennu eenyu waliin qindoomina akkamii humnaa kan jedhu beekuu qabna jedhan. Kana malees hojiin opereeshinii naannoo kanatti hojjennu si'ataa fi kan bu'aa buusu ta'uu qabaas jedhaniiru. Har'umarraa jalqabnee akkuma mari'anne haalli keessa jiru maal akka ta'e eessatti qindaa'uu akka nu barbaachisu eenyu wajjin qindaa'uu akka barbaachisu qindoominni kun immoo hojiidha waan ta'eef karooraan hoogganamuu akka qabuu fi karoora kana immoo eenyutu akkamitti yoom raawwataa kan jedhu kana waan waliin raawwachuun nurra jiraatu kana jechuudha. Hojii siyaasaa mobilaayizeeshinii uummataan barbaada. Hojii opereeshinii barbaada akkuma sila jedhame opereeshinii ariifataa walitti fufiinsa qabu bu'a qabeessa ta'ee fi uummata hunda kan hirmaachise jennee karoora qabanne sana qindoomina keenyaan itti adeemna. Itti aanaan biiroo bulchiisa fi nageenya Oromiyaa Komishinar Tsahaay Nagaash gama isaaniin nageenya waaraa fiduuf tokkoomuu wal amanuu fi ejjennoon hojjechuu qabnaa jedhaniiru. Qindoomuu qabna, wal amanuu qabna, tokkoomuu qabna, ejjennoodhaan hojii hojjechuu qabna, keessoo keenya immoo qulqulleessuu danda'uu qabna. Hojii nageenyaa, hojii siyaasaa, hojii misoomaa wal duukaa hojjechuu qabna. Siyaasii fi nageenyi gargar hin ba'u. Waltumsee deema. Uummata keenya ijaarrachuu qabna. Sochoosuu qabna. Lafee dugdaa keenya goonee shanee ittiin balleessuu danda'uu qabna. Shaneen hin baddii awwaala ishee irratti immoo misooma finnaa. Kanaafuu dhimma kana deemnee qoranna. Guyyaa isaa isinii dabarsina. Bu'aadha kan qorannu. Hojii opereeshinii nageenyaa taasifamu keessatti qindoomina waloo hooggansa siyaasaa nageenya fi uummata ollaa cimsuun barbaachisaa akka ta'es eerameera.